Sagalee waaqayyoo dhageenya. Sagalee waaqayyoo kutaan Har'aa keessa dubbisu seera ba'uu boqonnaa lamarraa isa jirudha. Lakkoofsa lama kaaseen dubbisaa akkana jedha. Dubartittiinis ulfooftee ilma deessee mucichi bareedaa ta'uusaa yommuu argite ji'a 3 isa dhoksite yeroo dhoksuu dadhabdetti immoo waan akka bidiruu xinnoo dhallaa durraa hojjetame tokko fuutee leeleedhaaf apheedhaan maragdee mucicha isa keessaa ciibsitee qarqara laga Abbayyaa jajjaba keessa keessee obboleettiin isaa immoo wanta mucichi ta'u ilaaluudhaaf irra fagaattee dhaabbatti turte. Yemmuu intalli mootichaa immoo laga Abbayyaatti dhiqachuudhaaf dhuftee dubartoonni isheedhaaf ergaman immoo qarqara lagichaa ina deemu turan. Isheen jajjaba keessatti waan akka bidiruu sana argite xomborreen ishee akka itti fidduuf in ergite. Wanta fichisiifte sana yemmuu bante mucicha argite. Mucichi immoo waan tureef garaan ishee jibbee kuni ijoollee Ibrootaa keessaa tokko jettee kana booddee obboleettiin isaa dhuftee intala mootichaatiin hoosiftee akkasiif guddiftuuf dhaqee dubartoota Ibrootaa keessaa tokko siif waamu jettee intalli mootichaa immoo deebiftee dhaqi jetteen akkasitti intalattiin dhaqxee haadha mucichaa waamtee in fidde. Intalli mootichaa mucicha kanaa fuudhi hoosisii guddisii ani immoo gatii dadhabbii kee siifan baasa jette. Ameen. Sagalee waaqayyoo kanarra dhaabannee daqiiqaa gabaa wajjin ilaalla. Kutaa kana gubbaatti sabni Israa'el sabi Yoosef gurguramee erga gurgurame immoo mootii ta'ee biyya Gibsi yookaan Misir ishee jennu kanatti waan tureef Yoosef kun immoo Israa'eloota yookaan abbeesaa kana garachitti waawwaameef mootiin Yoosefin hin beekne tokko gaaf tokko ka'ee gaafa ilaalee jedhu warra biyya sanaa caalaa warra sanyii Israa'elootaa kanatu biyyichatti baay'atee biyyichatti guddatee jira waan ta'eef mootiin kun gaaf keessa gaaf tokko gadi qabuu qabnaa miidhuu qabnaa jedhee yaadee guyyaa keessa guyyaa tokko labsiin ni baase maal kan jedhu ture. Dubartoota deessiftoota phowwaafaa warra jedhamaniini dubartoonni Israa'elootaa yeroo da'anii dhiira ta'uuf durba ta'uusaa maal godhaa adda baasaa. Warri dhalatan kun dhiira yoo ta'e achumatti haadha jalatti morma isaanii macuuraati maal godhaa ajjeesaa. Durba yoo ta'e immoo fayyaatti maal godhaa dhiisaa. Dhiira Israa'elootaa keessaa namni tokko akkan guddanni jedhe. Isa booda dubartoonni warri deessiftooti kun lamman jecha mootii caalaa waaqayyoon waan sodaataniif dubartooti Israa'elootaa yeroo da'an ajjeesuu hin dhiisan. Gaaf keessa gaaf tokko walitti waamee isaniin siniin jedhe maaliif hojiirra hin oolchine dhiira ta'ee yoo dhalate Israa'eloota keessa'anii ajjeesaa siniin jedheen ture miti maaf hin ajjeemne jedhee gaafa mootichi gaafatu dubartooti warra Ibrootaa akka warra kan keenyaa miti dudda jabaatu utuu namni biraan gahin maal ta'u hin da'u. Kanaaf yeroodhuma ajjeemnu dhabneedhan. Bara kana keessa bara dhiirri dhalate guddachuu hin dandeenye kana bara labsiin mootichaa sakaleessaarra Har'aa bor jabaachaa deeme kana keessa maaltu ta'e yoo jettan mucaa sanyii warra Leewwii keessaa sanyiidhuma warra Ibrootaa keessaa Musee nama jedhamutu dhalate. Museen kun bara ni dhalate bara dhiirri yoo dhalate hin guddanneedha. Bara kana keessa dubartiin kun gaafa deessu akkuma deesseen saaxinii hojjettee saaxinii keessatti ji'a 3 mucaa kana dhoksite armoosifte. Labsiin mootii jabaachaa dhufee boo'ichi mucaa immoo sakaleessaa caalaa sagalee mucaa dabalaa gaafa dhufu dhoksuu gaafa dadhabdu saaxinii tokko leeleedhaan erga maraddee booda maal goote qarqara laga Abbayyaatti dhaqxee mucaa kana gatte. Akka isheen mucaa ishee gattu kan godhe maalidha yoo jettan labsii bara sanaati. Labsiin bara sana maal kan jedhudha dhiirri yoo dhalate maaliif ta'uu hin qabu guddachuu hin qabu kan jedhu ture. Museen garuu nama waaqayyoo kaayyoof akeekaan akka inni dhalatuuf nama waaqayyoo
yaada guutuu akeeka guutuu nama waaqayyo irraa qabu ture waan dubbachuu barbaadu. Bara sana keessa dhiirri baay'een dhumeera, Museen garuu guddate. Bara sana keessa namni dhalateen du'a, Museen garuu utuma dhokatu utuma qarqara laga bayyaatti gatamu haa ta'uyyuu malee afee jiraate. Akkama turetti wanti ganama kan dubbachuu barbaadu ati boriif dhalatte har'aan duutuun jedha. Meerkol kaafadhaa ani boriif hin dhaladhe jedha. Har'aan duu jedha. Bor jechuun qoosaa miti. Namni bor bira ga'uudhaaf waan baay'ee keessa darba. Amma nu guyyaa borii arguudhaafi ganama keessa jirra. Kana booda guyyaadha, ittaansee galgala, ittaansee halkanii, halkan booda immoo waarii kan jedhamu jira. Namni guyyaa keessa du'uu danda'a, namni galgala keessa du'uu danda'a, namni halkan walakkaa du'uu danda'a, namni irraafe garuu guyyaa haaraa arga. Meerkol kaafadhaa nama lama nama sadiif misraachoon qaba. Sirra naanna'u malee keessa si ajjeesuu hin danda'an. Sabiinsaa ati nama waaqayyo boriif yaadee uumeedha. Mee bareechaa mee ani mucaa borii ta'edha bareechaati. Nama borii gaafa jennu dhalootaaf eebbata. Nama borii gaafa jennu maatii keessaa beef eebbata. Nama borii gaafa jennu nama kaayyoof alaamaa qabudha. Eenyuun haa ta'u keessa jeemnaadhaaf kana godhamaa ture. Garuu waaqayyo Musee boriif yaadee waan uumeef saba rakkateettiin bilisa baasuudhaaf waan uumeef sababa qopheessee akka inni jiraatu ta'e. Meel takka of gaafadhaa ati nama borii ta'uu kee hin amanta yoo ta'e hin gatamtas hin tuffatamtas garuu hin jiraata. Meerka mirgoon gaafadhaa ani mucaa borii ta'edha bareechaati. Yaa Musee qarqara lagaatti gaafa isheen gattu achi kan jiru bineensa, achi kan jiru qorra jabaadha, achi kan jiru jawween jiraachuu danda'a, naachi jiraachuu danda'a. Mucaa kana utuun ilaalu namni najjeesin jettee gaafseen achitti gattu haadhi galtee haadhi harma ji'a sadii sukkummachaa gallaan obboleettiin immoo obboleessa koo biraan galu jettee dhaabatti hafte. Utuma isheen dhaabachaa jirtu waaqayyo mucaa kana oolchuudhaaf waa qopheesse. Innis maal kan jedhudha? Abbaan manaa irra du'edha, intalli immoo lagaa mucaa dhiiraa fuutee galte. Fari'oon maal kan jedhu baase labsii? Dhiirri kamiyyuu maal haa ta'u hadu. Intalli mooticha immoo dhanna dhiqachuudhaaf gaafa gara lagaa dhattu saaxinii qarqara galaana bayyaatti gaafa argitu fidaa jettee gaafa fidan gaafa banan kan keessa jiru mucaa namaati. Kan keessa jiru nama kakuu isa haalli gateedha. Kan keessa jiru mucaa borii isa taatee yeroo sanaa chaalenjii ulfaata yeroo sanaa akka haadhi gattu isa godheedha. Misraachoo nama haalaan gatame, nama waan garaagaraatiin gadi bu'e ji'a kanan jedhu torban kanan jedhu waaqayyo ergaa kana duukaa bu'ee nama gargaaruu qaba. Ati baay'ee rakkattuyyuu nama boriiti, baay'ee jibbamtuyyuu nama boriiti. Haala ammaa kana keessa karaatti ittiin baatu sati bilbiltee miti, namatti beektuu miti. Lafa rakkinni ba'ee furmaati sii ba'a. Warri nama borii du'an meerkol gaafadhaa. Waan har'aa abdiin qabu. Warri borii kol gaafadhaa. Abdiin borii waldaa fi bu'aadha waan ta'eef. Sagalee guddaadhaan ani jedhaa. Mucaa borii ta'edhaa. Harri nan nyaatodhaa bareechaati. Mataa keessa raasaa ani har'aan du'edhaa. Boran arga jedhaa bareechaati. Nama sabiraatiin bor arguuf jetta jabadhunaa jedhaanii. Guyyaa haaraatti deemaa jirta jabadhunaa jedhaanii. Museen haadhi Musee injiraata mucaan koo jettee yaan. Haadhi Musee mucaan koo bara dhiirri injiraanne kana injiraata jettee yaan. Garuu waaqayyoo saba qopheesse intalli mootichaa gaafa argitu maal jettee? Kuni lagaa waan argadheef maqaan isaa Musee haa ta'u. Ilman tala Fari'oon jedhamee hawwamametti. Mucaan kun beeta mangistii isa jennu akka biyya kanaatti achitti guddate. Garuu gabbayee gaafa laalu sabinni beeku xubii hojjetu hin rakkatu hin ari'amu hin jibbamu kana hundumaa ilaala. Waaqayyo mucaa borii godhee uumeen jedhe waggaa 80 gaafa guutu waaqayyo waamicha godheef. Amin jennu waggaa meeqatti? 80tti waggaa 40 immoo kana immoo saba Israa'eliin Fari'oon hirkaa obboleessa isaa Aroonii wajjiniin dhaqanii dubbachuudhaan saba garboome, saba miidhame, saba
keessa ba'e dhiigaan xubii hojjetu dhaqanii Fara'ooniin waaqayyo akka jedha. Ameen. Nama rakkina dhalootarraa kaasu waaqayyo guyyaarraa kana gidduu kana nama borii dibee kaasa. Nama yoomiin jedhu nama borii nama sibiraatiin ati nama borii akka taateen dagatinaa jedhaanii. Nama borii har'i isaa yaaddoo qaba. Nama borii har'i isaa gufuu qaba. Nama borii challenge ni keessa darbu namni iyyuu in darba jedhee yaadu. Garuu kakuun sirra jiruuf hayyaanni sirra jiruuf yaadi waaqayyoo karaatti kan hambisu waan hin jirreef garuu keessan duutu keessan miidhamtu. Utuma balaan makiinaa hamaan ta'e iyyuu ati mucaa borii waan ta'eef haftee ma jiraatta. Harka ol kaafadhaa siin bor waatu ta'a. Merko bol kaafadhame ani bor seenaan galmeessadha bareechaati. Matusaalaa waggaa 969 jiraatee seenaan qabu. Museen garuu waggaa 120 gidduutti saba booji'amee, saba miidhamee, saba gatii kaffalutu harka qabaa Fara'oonin jalaa baase. Akaakayyuun koo faacha qaba. Har'aa namni dhaqee lafa faacha isaa ga'u muka beedhamu dhaabata. Achi geennaan abbaa baluudha. Maal qabachuudha? Seenaa qaba. Ameen. Maal qaban jedhe? Seenaa qaba. Ijoolleen daa'imni gaafa guddattu faacha abbaa baluu biratti saawwa yaamne irraa achi kottaa'etti. Yeroo hundumaa isaa maqaansaa duukaan duun maqaansaa afee jiraate. Duun duruu jira nama lama natti virgaan qaba gidduu kana waaqayyo yeroo kadhan waaqayyotu waan attime nama boriin gidduu kana kaasade waaqayyo. Nama yoonni du'e maqaansaa duun nama seenaansaa afee jiraatu nama haalli dhosuu hin dandeenye nama du'i dhosuu hin dandeenye harka mirgol kaafadhu baay'eetu du'ee dhokate ati garuu seena tokko keessee dabarta. Sagalee guddaamee ani mucaa boriiti jedha ayyaati. Haasa'uu danda'a gaa namni borii. Ennaan obboleettiin Musee akka harma si hoosiftuuf mucaan buddeen nyaachuu biraan geenye waan ta'eef akka harma si hoosiftuuf dhaqeen dubartoota birootaa keessaa nama tokko si waamu itti gaafattee naan eeyyee ani immoo mindaan kaffalaaf. Immoo maalan godhe mindaan kaffalaaf. Dhaqeenyu waamte haadhuma isaa waamte haadhi isaa mucaa harkatti baatte hin gatte garuu itti deebi'e. Mucaan kun guddate gaaf tokko Ibroota boqonnaa 11 yoo dubbistan akkana jedhe ani jedhe badhaadhummaa Gibxii irraa saba koo wajjin rakkachuu badhaadhummaa caalutti nan lakkaadha. Sooroma isaanii irra rakkina isaaniin filadha. Gaaf keessa gaaf tokko waaqayyo nama inaafa qabu kana utunni biyya Miidiyaan jiru Eetiroo bira utunni jiru baala irraa abidda boba'u tokko arge. Gaafa deemu akkasittiin sagaleen tokko akkas kan ture. Musee bakki itti adeemtu kun qulqulluudha waan ta'eef kophee kee miila keetti maal godhi baafadhu. Yeroo baay'ee kopheedhuma isa caammaatti ilaala namni baay'een kophee kee baafadhu jechuun Museen challenge baay'ee keessa darbe. Gaaf tokko birootaaf Gibxitti wal lolaa argee tokko ajjeeseera. Kanarraa kan kee kophee kee baafadhu jechuun cubbuu kee madhuuti qulqullaa'ee kottuudha malee waaqayyo caammaatti dhimma hin qabu. Ennaan Museen gaafatti dhiyaatu utunni Eetiroof oolaa eegu utunni baqatee lubbuusa oolfachuu biyya Miidiyaan hin jiru saba koo Israa'eliin waggaa baay'eef acuucamaa reebamaa dhiphataa jiru kana ani karaa keen harka namaa jalaa baasaa jedhe. Ennaan annama isaa miti jedhe Museen. Annama isaa miti. Utuma nanaasaa jedheeyyuu arrabi koo maaliidha? Kaltaaffaadha. Dubbadhee nama amansiisuu hin danda'u annama isaa miti ennaan Musee kan sittaasaa jiru bar anaam ennaan no ani hin danda'u. Namaanuu diddee eeyyee ulee ittiin oolaa hedduu kana mee lafa buuse ennaan Museen ulee isaa maal godhe? Lafa buuse. Ulichi maal ta'e? Bofa ta'e. Ixadhuu qabennaan hin qabe. Maal ta'e? Uleen deebi'ee ulee ma ta'e? Amma horeenaan dattu ergaa ennaan hin naqu jedhe. Amma immoo Museen Waaqa Museedhaan harka kee dachaasaa wayyaa keessa kaa'ennaan harka isaa fuudhee gaafa dachaasaa wayyaa keessa kaa'u lamxii ta'e wayyoo nan bade sabiinsa maaliif lamxiin bara sana namatti hin dabalamu waan ta'eef ennaan
Meemamo deebise harkisaan fayye naanna xuree ergaannaan arraba kootu dandeenaa soode waaqayyoon. Arkol gaafadhu. Mudaa ofirratti beektus mudaa namni sirratti beekus harki waaqayyoo innoosaa nama guddaa taatee lafa guddaatti argamta. Sagalee kana amantan nama lama nama sadiif mudaa ofirratti lakkooftus mudaa namni sirratti lakkaa'us ganama kana waaqayyo ofiitti darbaa ji'a tokko torban tokko lafa sariin keen galle galtee nama galataa taata. Eewtaman laa gidduu kana elaasi ulaagaa namni ittiin gassi buuse san waaqayyo guutee iddoo ulfinatti si baasaa jira. Infalme eenaan egaade waaqayyo Museedhaan obboleessi kee Aroon har'a bisaa naasaa nama har'a bisaa haasa'u kana afaan si fa'iiku si duukaan ergaa'e. Musee teenyu taasaa waaqayyo. Museen meenyu taasaa Aroonoo sabattaasaa kallattiidhaan akka inni sabatti naasofne kan godhe maalidha yoo jettan waaqayyoon shakkuusaati. Akka jedhe waaqa Museedhaan harraba sirriis harraba didaas kanuu mi'anaati naa dhaqee. Isa booda utuu akkasitiin jiranii utuu akkasitiin adeemanii namni inni obboleessa kooti jedhee wajjiniin adeemsa jalqabe kun Museen guyyaa 40 kadhannaaf gaafa inni gaara tolba'u ajandaa biraa uume eege. Sabinsa Musee eenyu waame waaqayyo waame. Aroonin immoo eenyu waame Museetu waame. Mee warri waaqa si waame harka ol kaafadhaa. Habjuun kee ganamaa sirkatti hin du'in. Eewtaman sagalee kan ati mucaa borii waan taateef du'i ta'uu danda'a boo'ichi ta'uu danda'a garuu irraaftee isa waaqayyo jedhe taatee argamtaati. Mi bareecha ani nama boriteedha ayyaati. Jibbamuun kee ari'atamuun kee rakkinni sirratti ta'uun isa waaqayyo yaa jambisuu hin danda'u. Ennaan akka jedhe Aroon obboleessi koo waggaa baay'ee dadhabeera isa inni natti kenne galfatan galmaan ga'an jenne jabbiin siin hojjedha jabbiitti sagadaa'e. Aduu gaafa gubu utubaa duumessaa yeroo baay'ee dukkana immoo utubaa biddaa dhaabee fi sanni isattiin deemaa turan dagatanii inni wajjin wangeela lallabna jedhee fudhatee ka'e jabbii dhaabeef. Museen gaafa gadi buundunu waaqa dhiise jabbiidha sagade. Maaltu maal ta'e ennaan obboleessa keetu kana goona jedhee. Ameen. Museen fuula Fara'ooniin gaafa dhaqee dhaabatu haaluma tokkoon Museen tole Aroon tolettiin hin jenne. No gaafa Aroon dhaqee waaqayyo saba koo gannaa dhiisiisiin jedha. Hiikamee naa waaqeffatu gaafa inni ittiin jedhu inni mootti jabeessa lola. Maal godhe waaqayyo jettan Fara'ooniin mataa jabeessee Museen immoo dhaqee itti haasa'eedha. Nama mataa jabaatu shakkaa isa dhumaati. Fara'oon akka inni hin dhageenye kan godhe eenyuudha? Waaqayyoodha. Maal gochuu barbaade? Balleessuu barbaade. Museen dhaqee itti dubbata waaqayyo immoo mataa jabeessa. Gaaf keessa gaaf tokko Museetti naannaane kan jiran warra waan gara garaatti waaqeffatan warra maajikoota gara garaa geggeessan waan ta'eef Museen akkuma jalqaba shaakalee ulee isaa lafa keenyaan uleen fuula mootii Fara'ooniin duratti maal ta'e bofa ta'e. Dinqiidha namichi kuni ajaa'iba namichi kuni jedhee gaafa inni warra sana waammatu nuyyuun goonna kun salphaadhaan sabooddee isaanii fidanii ulee qaban lafa nannaan kan jaraas maal ta'e bofa ta'e. Maaliif nu caalaare namichi kun jennaan hammas ulee keessa lafa buusaadhe Museen lafa buusan isa lammaffaatti uleen Fara'oon inni bofa ta'e kan jaraa liqimsee fixe. Harka lolaa kaasa. Barana eebbi kan kee manormaa galoo son taane inni kan jaraa kan keetti dhufi harkaa laatu. Nama sagaliif kun ergaa jabaadha. Hamma me sagalee guddaadhaan har'aa jalqabee jedha. Haboon caalu jedha. Nala tamera jedha ayyaati. Ila si madaala jedhu kana boodee si madaalan. Si caala yaadu kana boodee si hin caalani. Akka addaatti si wajjin ta'u waaqayyo hin jalqaba jabeessi ameeni. Musee yeroo hundumaa dhaqee waaqayyo akka jedhe saba koo maal godhi? Gannaa dhiisi.
Musee gaafa Musee Fariyoon gaafa inni Musee dhaga'u didu waaqayyo dhaichumatti geeddara. Arkollaa kaas nama lama nama sadiif rakkisa ati waggaa baay'ee beektu waaqayyo galgala kana dhukaasisaa kan hin dhagaamne itti geeddare sirraa shanyaa. Addunyaan kun biyya yaaddeessuu yoo barbaadde meeshaa gurguddaa bittee galchiteetu ani meeshaa akkasiin qaba jettee guyyaa agarsiisaa qopheessiti. Meeshaan itti waaqayyo ma'u garuu takka matreezii takka taankiin qopheeffatu waaqayyo injiraanfaa qaba, tafkiifaa qaba, geergoofaa qaba. Harkachoon lakaas nama lama nama sadi hammarraatti nagaadha madaban waaqo kanaan jedhe har'a galgalan olitti si galade waaqayyo. Sagalee jabaadhaan ana akka jedha ani boriif dhaladhee jedha. Arran du'eedha. Eenyuun akka ta'e gubaa kana keessa furmaata ofiisaa miti nama furmaata biyyaa baate jiru nama furtuun tokko harkasaa jedhu gidduu kana jira. Waaqayyoon nama mul'isanaan jedhe jabeessaa min jedha. Waaw. Me warri kan keessan ta'e waan ani nama bori ta'e bareechaati. Kanaafedha. Har'an du'eedha ayyaati. Sibira waraabessa yuusu sibira budaa waa meeqa yaaltu xonqola waa meeqa haa godhu waaqayyo lafatti si eege qaba. Waaqayyo lafatti si ga'u qaba. Waaqayyo immoo dubbisaa akeekasaa wanti karatamis waan hin jirreef namni borii siinaa ta'uu qaba. Isaan anadha mee horsiin ta'e as keessa sagalee bareedaadhaan an nama boriif dhalateedha jedha. Kanaafedha utuun hin milkaa'in jedha. Hinduedha. Nama sabaratiin akkamati nama yoomiteedhaan nagaafadha. Habjuu qabdaayinaa jedhaanii. Waaqayyo yaada akkasirraa qabu beektaadha jedhati nagaafadha. Meer waaqayyo yaada guddaa sinirraa qabu. Ela labsii hamaa abbaa irraafti achi keessatti. Bara dhiirri tokko hin guddanne Museen guddate. Maaliif yoo jettan Museen nama Israa'el Oma waaqatu beeku garboome isa hidhaa jalaa baasu waan ta'eef du'a ture inni hin duune rakkina ture inni hin duune labsii hamaa ba'e inni hin duune. Elaa isa booda guyyaa waaqayyo gaafa ga'u akkumatti dubbate waaqayyo saba Israa'eliin hin baatu. Museen mootichi gaafa dhabu habaan gaafa jedhu sabni Israa'el hundinuu daa'imni jaarsi beekaan waldaalaan namni 100,000 nama isti tilmaama nama 100,000 jechuun qosaa miti namni 130 qabaa Fara'oon keessaa ba'anii uffeedhan. Waaqayyo biyya haanaaf damma baasutti isin geessa akkattiin jedhee harka Fara'oon jalaa ciqileesaa jalaa garbummaa jalaa mucaadaan seeraan guddifachuudhaaf achi ba'a. Karaatti mootiin kun taa'ee yaadee jaratti kana ani waggaamma kana garboomfadhee sichi nyutu xubinaa hojjeta heetu sichi na gargaaretu gaafa inni booddee bu'u sabni Israa'el gaafa laalan dura isaanii galana jira booddee isaanii Fariyoontu jira kan hundumaa gaafa laalan abdii isaanii kutatanii Musee qullubbiin wajjin nyaannu maanu baaftee gaafattiin jedhan Isaa waan godhantu dhibee waaqayyo immoo yeroo hundumaa keessa dabarsa malee qoy karaa bara barbaadan jedhu Fariyoon booddee dhufeera. Musee maal baatta ulee kee maal godhi ol fuudhi galaanichi maal ta'e bakka lamatti haddaan hirame sabni Israa'el keessa ce'an warra abdii kutan gama ga'anii akka jedhan waaqayyoon keenya warra abboota fardeenii galaanaa nyaachise nuun ijoollee isaa garuu maal godhe moo'ichaan ceesiseedhan. Kiraarri fannifame gaffuudhame miiraan faan dibbee dha'uu jalqaban hin ceenan seene hin ceeneedhan kakuun waaqayyo galeef hin raawwate. Nama borii irratti namni hin ka'a nama borii irratti haalli hin ka'a nama borii irratti dhiibbaa jabaa geggeeffama bilcheessuun malee garuu balleessuudhaan miti.